harka fuune jirra jirtu Oromoo akkam jirtan kara waan feetiin darbaa isinitti dheeressu wallee artistii Galaanaa Gaaromsaa Baasirratti qeeqa guddaa itti kaajira kara mootummaa kanatti kan akka dongoraa fi kan akka xaayii waan taanii barreessaa jiran uummanni Oromoo waan kan akka waan salphatti akka waan xiqqatti akka hin fudhanneen isiniin jira maaliif artistiin tokko ija mootummaa hanqasiinetti Oromoon eegumsa cimaa godhuu qabdiif jechuudha kan nuti amma xiyyeeffanne wallee isarratti meeqa siine meeqatee meeqa laaluu jira malee waan biraa quban qabnu jechuudha sanifuu ampooliin isaaniif ifteetiin nuftuu kanuuti ni beeytanii sanifuu wanni wallee san keessatti garsifame waa'ee barcumaati kan irratti qeeqa guddaa haa jiru jechuudha barcumaaf jecha nama meeqa ajjeefamaa jira abiyyiin barcuma saniif jeeti kan Haacaaluu dhabamsiise barcuma saniif jeeti kan Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa guutummaa hidhaa seensisee barcuma saniif jecha kan ilmaan Oromoo halkaniif guyyaa ajjeesaa jiru jechuudha barcumni isa biratti akka waan guddatti jechuudha ilmaan Oromoo kan lafaa fixaa jiru barcuma saniif jecha Sanifu Oromoon artistii isaa jaalatus qabdi kabajuus qabdi eeguu qabdis isinigalee jirami sanifu hundi keessa waan kana akka salphatti laayinaa jechuudha sababa barcuma kana Zannabu Tekin Abiyyiin nama hedduu lafarraa fixaa jira jechuudha sanifu isaan biratti isaan jechuun nama Oromoon jala buutee fi nama Oromoon jaalatte hunda dhabamsiisuudha kaayyoon isaanii namni Oromoon akka malee jaalatte ni dhabamsiisan ni beeytan Oromoon nama tokko jaalatte jennaan isaan dhabamsiisanii Oromoo gizee hunda gurraachoomsuu barbaadan baatiin tun baatii Haacaaluutti jedhamni sanifu waan kana akka laaltaniin barbaadaa maaliif eegumsi cimaan godhamuun qabaaf jechuudha maaliif artistii keenyaaf eegumsi guddaa cimaan godhamuu qabaaf hanqa ija mootummaa seeneetti jechuudha jiraadhaa ulfaadhaa waan kana isiniif qooduudhaaf as ga'e hundi keessanuu sheer akka gootanii waan kana akka waan salphatti akka ilaallee galatoomaa ulfaadhaa